Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Arri wiixataa baatiin sadaasa guyyaa 5 barri bara 2018 baara fayyaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo ashamaa. Sagantaa keenya guyyaa irraan lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii qindaa'aa Oromoota lixa Oromiyaa irratti miliishota Beneeshaangul Gumuz kan mootummaan koloneeffataan Impaayera Itiyoophiyaa mootummaan wayyaanii hidhachiisee poolisootaaf loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaniin tumsamuun aanota godina Wallagga Ba'aa fi magaalaa Naqamtee keessattis ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti guyyaa irraa raawwatamaa oole ilaalchisuun odeeffannoo guutuu gamasitti bilbilee Oromoota irraa arganne kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u, dabalataanis gareen jaarsolii OPDOf hooggana adda bilisummaa Oromoo Shanii Gumii bakka bu'uun dhiibbaa waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuu qaamota garaagaraan taasifamaa jiru bifa jaarummaan milkeessuuf uummata mariisisuuf kan imalan osoo hin milkaa'in hafuu fi tarkaanfii abbaan torbee godina Orroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti fudhateen miseensonni OPDO ilmaan Oromoo gidirsaa turan 2 du'aan adabamuu kan Oromoonni nutti himanis sagantaa keenya kanaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'u jechuun kan isin hawwatu ammoo hanxiiqii dhugaasaati. Manni daangaara jiru hidhatee akka kanatti seeraa isa buqqaasaa jiru kanatti uummanni Oromoo hidhannoo qabu. Keessumayyuu hidhannoo dhabuu isaa irratti qaama hidhatee isa deeggaraa jiru waraana bilisummaa Oromoo kanaa hidhannoo irraa ilkuuf kan isaan tarkaanfii godhani uummata Oromoo fixuufidha. Uummata Oromoo fixuuf kan karoorfate immoo sirnuma ammaa mootummaa wayyaaneetiin bulaa jiru kanadha waan ta'eef uummanni Oromoo tokko kan isa baase hidhannoodha. Leenjii qabaa, hidhachuu qabaa, of qopheessuu qaba waan ta'eef uummata Oromoo fixaan kan dhaamu fedhumaa carraa uummanni Oromoo qabu yeroo isaa amma yeroo ammaa kana keessatti of ijaaruu qaba, of qopheessuu qaba. Uummati magaalaa Gimbiitti waa'ee uummata Gumuz naannoo Biqilaaliif Kamashiirraa uummata fixaa jiru itti kaasuudhaan uummata kan fichisiisaa jirtan isin warra jaarsummaa kana gidduu deemtanidha jechuudhaan illee itti himanii qaanii guddaa isaan qabatee kanaan booddee waan tokko illee osoo hin dubbatiin eessaan ba'an kan jedhamne gara magaalaa Najjoottidha kan isaan deemanii jechuudha. Inni tokko katamaadha. Inni tokko immoo Fiqaaduu Koleeraa jedha. Magaalaa keessadhaan jarbaa safari jiru Amaariffaatiin maqaasaa waajjira barnoota godinaa bukkeedha. Naannoo sanatti inni manatti galaa jira. Galgala keessa naannoo isaa tokko daqiiqaa 20 booddeeti waan itti raawwate. Sagaleen nutti dhageessan kunis godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamtee, lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii akkasumas godina Orroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuurraa sagalee Oromoota odeeffannoo sagantaa keenya guyyaa irraaf nuuf kennan keessaa kan fudhatamedha. Jalqaba irratti kan isiniif dhiyaatu kan Oromticha magaalaa Naqamteeti. Kaanis wal duraa duubaan isin biraan geenya. Duguuginsi sanyii qindaawaan akkasumas lolli weerara daangaadha. Erga lixa Oromiyaatti olitti fufiinsaan eegalee baatii 2 ol lakkoofsiseera. Keessumaa godina Wallagga Ba'aa aanota garaagaraa keessatti akkasumas lixa Wallaggaa keessatti wal fakkaatuun deemaa jira. Keessumaa amma guyyoota lamaan kana godina Wallagga Ba'aa aanota garaagaraa keessatti lolli ilmaan Oromoo irratti banamee jira. Ajjeefamaa jira. Oromoon buqqa'aas jira. Qaamni dirmatuufis immoo hin argamnedha kan jedhamaa jiru.
Mee guyyaa har'aadhaa lolli warra Beenishaangul Gumuziif tumtoota isaaniin ta'e kun naannoo magaalaa Naqamteetti baay'ee dhiyoo akka ta'ee fi namoonni baay'eenis akka miidhamanidha. Mee lolli kaleessa aga sa'a kanaatti jiru kun eessatti gaggeeffame isa kana uummata Oromoo dhageessisuun eegallaa? Guyyaa kaleessa kan addatti eegale Godina Wallagga Bahaa naannoo Hangar Guutee bakka addaa Seenaafin lafa jedhamuttidha. Maal jedhamutti? Seenaafis. Tole. Naannoo kanarratti lolli guyyaa kaleessaa kan baname kanarratti uummata baay'ee buqqeerraa buqqa'ee akkasumas immoo humna waraanaa Oromiyaa kanallee nama sadiidha kan booji'anii. Boojii qofaa otoo hin taane isaanis lubbuutti kan darban nama sadiidha. Uummanni hedduun keerraa buqqa'ee nama hedduutu darbee kan warraan wal qabate guyyaa kaleessaa gara waaree booddee gara sa'aatii 10tti namni fe'amee gara magaalaa Naqamteetti dhufaa ture. Kun immoo buqqa'ee naannoo Mandaratti jedhamu irraa gara Gutteetti baqatee kan warraan wal qabate guyyaa har'aa uummanni bahee gaaffii gaafatee abbaan gadaa Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee irra jiru bulchitoota magaalaa Naqamtee gaaffii kana deemee gaafatu nuti kun humna keenya walii waan isin gochuu hin dandeenyu kanaaf deebii hin qabnu jechuun deebii akkasii deebisanii fi kan warraa kan ka'e uummanni daandiitti bahee daandii tokko eegalamee humni waraanaa irraalaa Aragaazii kanatti darbatee qorri bittinneessaa Oromiyaa keessatti Aragaazii boombii kanatti darbatee uummata bittinneessee kan warraa kan wal qabatee waaree booddee naannoo sa'aatii 7 booddee immoo lubbuun namaas darbuu eegalee ammaa fi qabatamaatti waan akkasiitu jira. Baay'inni isaanii kana qabatamaatiin amma kana jedhamuu hin danda'u garuu kan maaf lubbuun nama 3 darbeedha kan miidhame immoo nama 10 olii kunuu waan qabatamaa miti maaliif kanaa ol ta'uu danda'a waan ta'eef dhokaasee hedduus ture ammallee ittuma jira amma sa'aatii kanatti illee uummanni nagada dhaabeera hojii dhaabee jira lubbuu namaa baay'eetu badaa jira kanaaf qaama mootummaanis deebiin argamee hin jiru gama bulchitoota naannoo jennis deebiin argamee hin jiru akka isaanaatti jirtee gama magaalli kun. Dubbii ati amma dubbatte keessatti abbaan gadaa kan ba'a Wallaggaadhaa bulchitoota magaalaa Naqamtee deemanii qaamota Oromoo fixaa jiran kanatti akka isaan humna erganiif yeroo isaan gaafatan warri bulchitoota magaalaa Naqamtee immoo humna kanaaf ga'aa hin qabnu deebii jedhu deebisaniif jettee sanagaa uummanni Oromoo immoo sagalee isaa dhageessisuuf yeroo gadi ba'u humni uummata Oromoo gaaffii mirgaa gaafatuuf gadi ba'e magaalaa Naqamtee keessatti haara imimmaanessuuf akkasumas rasaasaa fi boombiidhaan fixe kuni eessaa dhufe jalqaboo humni hin jiru jedhanii warri kun. Tole egaa uummanni lafa sanaa buqqa'ee daandii irra ture bulchitoonni itti bahanii hin jiranii hojjettoonni mootummaatti bahanii gargaaranii hin jiranii yeroo magaalaa sanaatti warruma buqqa'ee dhufee daandii irra taa'ee booyyuu kan achii kaasee daabboo bitee fi bakka qubannaa ammaaf yeroo kan ta'u gara galma guddaa Naqamteetti geesse kan qubachiisee haa ta'uuti egaa humni isaan waan qabnu humna keenyaa ol jedhamtuun hidhateetu magaalaa keessa jira yeroo masanayyoo uummanni sagalee isa dhageessaa ture kana hordofaa ture uummanni gaaffii isaanii guddaan kana dhagaa gaaffii uummatatti kan ta'ee jiru humni kun dhaqee maaliif humna qeerraa nama buqqisuu humna lubbuu namaa dhabamsiisaa jiru kana ittisuu hin dandeenye isa jedhudha ammas kan hidhatee uummata kanatti dhokaasaa oole isaanuma kana kanaaf isa kana gaaffiin uummataaf inni guddaan uummanni kun immoo qabeenya balleessa hin qabu keessumattuu warri mana nyaataa qaban warri mana qorichaa kana qaban akka isaan hin cufnee nyaataan mana yaalaatiin akka isaan warra buqqa'ee dhufee kana gargaaran yeroo magaalaa sittimaa ture uummanni garuu akkasumatti ofiisa shororkaa'ee sagalee isaa dhageessifachuuf daldalallee hin cufee namni daldala cufaa jedhee hin jiru haa ta'uuti garuu uummanni kun waan balleesse qabeenya balleesse tokkollee hin qabu yeroo magaalaa qabeenyatti bu'e tokkoyyuu hin qabu isaan egaa sagalee dhageessifachuu kana hin danda'amu isa jedhu dhokaasa kan isaan eegalan. Egaati lolli kun har'a miti bubbuleera erga Oromoo irratti banamee qaamni dirmateessiif immoo akka hin jirre yeroo garaagaraattinis dhiyeessaa turre kanaan dura Oromoonni kan ba'a Wallaggaa keessaa buqqa'an qofti 100,000 akka ta'anitti kan dubbatamaa ture. Kan har'aa kanamee aanota godina Wallagga ba'aa gandeen kam keessaa kan Oromoonni buqqa'an. Ammaaf qabatamaatti baay'inni isaanii beekamu kan isaan buqqa'an karaa laga Hangarirraanii. Karaa Keenaafis jedhamu kanarraati kan isaan buqqa'anii amma sana qofa otoo hin taane warrumti naannoo Mandarastirii jedhamtuyyuu buqqa'anii gara Gutteetti baqatanii jiru. Walumaa galatti hamma ukkeetti illee namni buqqa'aa jira. Sana uummanni kun gaaffii yeroo dheeraa gaafachaa ture bulchiinsa godinaa bulchiinsa magaalaa hamma qaama dhimmi isaa ilaallatu amma gara oliitti illee gaafachaa ture abbaan gadaas akkas gaafachaa ture walgahii buqqaatu taa'ee jedhee abbaan gadaa fi qeerroon illee walgahii akkasii taa'anii torbee 2 dura waan akkasii irratti mari'achaa turanii mootummaan deebii gabaabanuuf haa kennu jedhee uummanni siriira nagaas baheera egaa amma ammaatti deebiin tokko gama mootummaatiin kennamin jiru
Kanarraan kan wal qabate uummanni godina kanaa akka jidduu galeessaatti mootummaan callisuusaaf kan inni akka qabxiitti qabatee jiru yeroo dhiyootti asitti gaaffiin hidhannoo hiikkachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti ka'ee jiru. Uummanni Wallagga keessa jiru guutummaa guutuutti mormeera. Mootummaan sababa kanaan nu ficcisiisaa jira isa jedhudha. Uummanni akka qabxiitti kan inni qabatee jiru. Gaafa nuti hidhannoon hiikkannu jennu kanaafidha kan inni mootummaan nu ficcisiisaa jiru. Humna kana nuti gadhiisee jedhudha. Uummanni kan inni kaasaa jiru. Ulfaadhuga amma kan itti kaafte mootummaan egaa beekaadhuma akka aloo baafannaa fakkaata jechuudha wanti inni godhaa jiru. Erga dhimma kana kaasuun keenya namni immoo jilli tokko yookaan qaamni jaarsummaadhaa fi dhimma hidhannoo kana irratti hooggana waraana bilisummaa Oromoo gara lixaa jiruuf uummata Oromoo lixa Oromiyaadhaa kana mariisisuu fi gara sanatti deemee guyyaa lama duranatti fakkaata yoo inni dogoggoree na sirreessita magaalaa Naqamteetti qaama hawaasaa dubbisee hawaasnis ejjennoo isaa duraanii innis maali hidhannoon hiikkatu hin qabnu dhumaa jirra inumaa yoo dukaan hidhatu qabanii waan jedhu. Dubbateetu qaamni kun gad darbe jedhama jaaroliin kun qaamni jaarummaadhaaf dhufe kun maal jedhe yeroo magaalaa Naqamtee seene waltajjii maree sana irratti kan arraa kunoo milkaa'uu dadhabee ol deebi'aa jira kan jedhamu kana waan dhageesse qabda laata. Tolega sirriidha inni kun guyyaa lama dura kan qaamni jaarsummaaf deemu kun magaalaa Naqamtee seenee gama mootummaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa nama lama bakka buusee gama dhaabaatiin adda bilisummaa Oromoo irraa nama 3tu bakka bu'ee kun immoo jaarsummaa walaba ta'ee akkaataa kanaatiin abbootii qabeenyaa beektota dabalatee kan isaan gara kanatti bobba'anii akka kaasanitti nuyi qaama walaba ta'eedha jaarsummaaf deemaa jirra rakkoo Wallagga keessa jiruun furrannee mootummaa gaafannee mootummaan gama isaatiin nama 2 nuu kennee gama dhaabaatiin dhaabii adda bilisummaa Oromoo nama 3 nuu kenne jechuun uummata kana walgahii teessanii kanayyuu uummata maraa hin hirmaachisnee waamicha sana kan waame qaama OPDO'n nama murtaa'e kan isaan ofii isaanii waammatanii gashuuf ka'anii haa ta'uuti egaa nama baay'een hirmaachisiin iyyuu malee uummanni magaalaa keessaa yeroo magaalaa dhaga'ee irratti hirmaatee uummanni gaaffii kaasee jaarsummaa isin gara keenyatti ba'aa jirtan kun jaarsummaa maaliiti jaarsummaa hidhannoo hiikkachuuf gara keenyatti dhuftan yoo ta'e ilmaan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran ilmaan Harargeeti ilmaan Booranaati ilmaan Shawaati walumaa galatti ilmaan guutummaa Oromiyaa keessaa jiranidha waan ta'eef waraana kana hiikkachiisuuf yaaliin taasifame dogoggoradha dhaabis isa kanarratti dogoggora qabaa torbee tokko dura hoogganaan adda bilisummaa Oromoo gara kana imalee ture gaafa inni gara kanatti dhufes uummanni deebii kana deebisee fi waraana kana kan hidhachiise uummata Oromooti. Kanaaf waraana uummata Oromoo hidhachiisuu fi hiikkachiisuu kan danda'u aangoo kan itti qabu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo yeroo kana yerootti keessaarraa buqqa'u yerootti dhumaa jirutti waraana kana innumaayyuu dabalee hidhachiisuu qaba malee uummanni Oromoo hiikkachiisuu hin qabu. Waliigalteetti mallatteessite immoo uummata Oromoo bakka hin bu'u. Kanaaf inni kun kan ka'eeti. Waraanni kun waraana keenya jechuun hoogganaa adda bilisummaa Oromoo torban tokko dura gara kana imalee deebii akkasii uummanni deebisnaaniif ol deebi'ee amma jaarsummaaf warri gara kana dhufanis uummanni Oromoo deebii akkasii deebisee fi nuti yerootti sabi biraan Abashaanillee hidhatee hiriira ba'aa jirutti meeshaa kana nurraa hiikkachiisuu yaaluun dogoggora waraanni kun waraana uummata Oromoo maraati malee waraana Wallaggaa miti isa jedhuudha uummanni magaalaa Naqamtee kan inni ofirraa gaggeesse haaluma wal fakkaatuun Gimbii irratti illee waanuma akkasitti isaan mudate Dambidoolottis uummanni illee deebii wal fakkaataa deebisee fi nuti gama keenyaan furmaata jennee kan nuti yaadnu waraanni kun waraana ittisa biyya Oromiyaa humna addaa Oromiyaa ta'e walii isaa waliin hooggane biyya Oromiyaa eeguu qaba malee waraanni kun ofirraa sekendii tokkoof meeshaa lafa kaa'uun qabu jedhuun deebiseef uummanni Oromoo. Waraanni kun ofiin of hoogganee dhiibbaan kan biraan osoo hin jiraatin hidhannoo isaa qabatee humna ittisa biyya Oromiyaa ta'e akka dhaabbatudha kan isaan gaafatan. Yaaduma kana keessumattuu jalqaba gaafa hoogganni adda bilisummaa Oromoo gara kana dhufellee yeroo ammaa kana Oromiyaaf humna addaa tokko humna ittisa biyya Oromiyaa kan ta'u isa barbaachisa waan ta'eef leenjii galee haaromsa fudhatee kan fedhe poolisii Oromiyaatti kan fedhe immoo kora bittinneessaa Oromiyaatti inni hin barbaanne immoo meeshaa hiikkatee taa'ee bifa hawaasummaatiin jiraachuu danda'a jedhee waliigaltee kanarratti mallatteessine jedhee yaada kana gaafa dhiyeessu. Lakki tasumayyuu kuni dogoggora waan ta'eef haaromsa fudhatus hin qabu innumaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo saayinsii siyaasaatiinis saayinsii waraanaatiinis gaa kan ta'edha waan ta'eef kanaaf qaamni haaromsa kennuuf eenyunni waraanni biyya kanaa ilmoo ajjeesee haadharra teessisee kan bareedhaa dhiiga qaba harki isaanii kanaaf iyyuu uummata Oromoo kan siqan kun waraana keenyaaf haaromsa hin kennanii. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaas lafa kaawwachuun qabanii hidhataniima biyya isaaniitti galanii uummata kana eegu malee waraana kanaaf barumsi barbaachisu tokko iyyuu hin jiru waraanni biyya kanaayyuu isaan irraa barachuu qaba. Amma yeroon kun yerootti humna keenya daballee ijaarrannudha. Isa jedhudha jaarsummaa jalqabaa irratti jaarsi gara kanatti hoogganni adda bilisummaa Oromoo gaafa inni dhufe kan inni deebii kana kenneefi uummanni
Innumaayyuu immoo dabalataan jaarsoliin araaraa kun gaafa dhufanis jaarsi kun hoogganaa adda bilisummaa Oromoo dadhabaniiru boqotanii yeroo ammaa kana nama waraana kana hoogganu nama uummata kana hoogganu dhaloota ammaa kana dhaloota qubee kana ta'uu qabaa kan jedhu uummanni dhiyeesseef. Mee yeroo uummanni Oromoo gaaffii akkanaa kaasu jaarsoliin sun maal deebisanii waan isaan deebisan yoo jiraate isa kana nuu kaasiiti dhumarratti immoo dhimma lola weerara daangaa fi akkasumas duguuginsa sanyii qindaa'aa uummata Oromoo bal'aa irratti deemaa jiru irrattis waan dhaammadhuutii gaa kanarraan obbaafna. Egaa gama jaarsolii fi dhaaba adda bilisummaa Oromoon warri bakka bu'anii dhufanii fi yeroo sanatti yaada fudhachaa turanii gaaffiin kun gama uummataatiin dhiyaate walumatti qabaatte gaasaanis gama lamaaniin kan viidiyoo laallatu gara qaama dhimmisaa laallatutti kan adda bilisummaa Oromoo laallatus kan adda bilisummaa Oromoo laallatutti gaaffii keessan kana ittiin sinii dabarsina kan jedhudha. Jaarsolii waadaa isaan galanii haa ta'uutii qadaamsi walii gala uummata Oromoo kan qabu buqqa'insa kanarraan wal qabatee kun Oromiyaa golee arfan irraati yeroo ammaa kana kan inni ta'aa jiru. Yerootti uummanni daangaarra jiru hidhatee akka kanatti qeerraa isa buqqaasaa jiru kanatti uummanni Oromoo hidhannoo qabu. Keessumaayyuu hidhannoo dhabuu isaa irratti qaama hidhatee isa deeggaraa jiru waraana bilisummaa Oromoo kanaa hidhannoo irraa hiikuuf kan isaan tattaaffii godhanii uummata Oromoo fixuufidha. Uummata Oromoo fixuuf kan karoorfate immoo sirnuma ammaa mootummaa wayyaaniitti bulaa jiru kanadha waan ta'eef uummanni Oromoo tokko kan isa baase hidhannoodha. Leenjii qabaa, hidhachuu qabaa, of qopheessuu qaba waan ta'eef uummata Oromoo dhaamsanii dhaamu sadhumaa carraa uummanni Oromoo qabu yeroo isaa yeroo ammaa kana keessatti of ijaaruu qaba, of qopheessuu qaba, of ijaaree wal leenjisee of qopheessuun dirqama sadhumaatii. Dhugaadhumatti gaa lixa Oromiyaatti Oromtichi magaalaa Naqamteedha lola weerara daangaaf duguuginsa sanyii qindaa'aa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruu fi egeree Oromoof Oromiyaa irrattis dhaamsa bal'aa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoof dhaamteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoonfadhaa horii bulii. Egaa dhimma lola weerara daangaa fi dhimma duguuginsa sanyii haanota godina Wallagga ba'aa garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiruu fi duguuginsa sanyii loltoonni fi poolisoonni mootummaa kunuunfataa wayyaanee Oromoota magaalaa Naqamteedhaa kan duguuginsi ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabbatuu qaba jechuun karaa nagaan magaalaa Naqamtee keessa hiriira ba'an irratti raawwatan odeeffannoon Oromticha magaalaa Naqamtee irraa arganne kana fakkaata. Jaarsi waa sadii jedha Oromoon. Sadeenis jaarsa garaa arrii, jaarsa miila arrii fi jaarsa mataan arriiti. Dubbii abboonni keenya dubbatan kanas waa malee miti kanan kaase. Innis guyyoota muraasa dura gareen jaarsolii tokko adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii fi dhaaba OPDO yookaan PDO bakka bu'uun mormii uummanni Oromoo lixa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo wooboon hiikkachuu hin qabu jechuun mormaa jiruu fi kan OPDO'n ammoo hiikkachuu qaba jechuun dhiibbaa garaagaraa taasisaa turteef ammas itti jirtu giddugaleessa godhatuun uummata Oromoo lixa Oromiyaa mariisisuuf gamasitti imalanii jiru. Imala isaanii kanaanis magaalaa Naqamtee, Gimbii akkasumas magaalaa Najjoof Dambidolloo keessatti wal duraa duubaan uummata Oromoo mariisisanii jiru. Haa ta'u malee jaaroliin kun jaarummaa bobba'anii fi sanatti osoo hin milkoofne hafuu isaaniiti kan dhaga'amaa jiru. Oromticha magaalaa Naqamtee irraa odeeffannoon arganne ammaas kan inni mul'isu isuma kana. Kanatti aansuun ammoo jaaroliin OPDOf hooggansa adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii bakka bu'uun magaalaa Naqamtee irraa gara Gimbii deeman mormiin uummataa mudachuun magaalaa Gimbiitti erga salphatanii booda magaalaa Gimbii irraas gara Najjoo deemuu isaanii kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Oromtichi magaalaa Gimbii haala waliigalaa magaalaa Gimbii keessatti jaarolee OPDO fi hooggansa adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii bakka bu'uudhaan uummata mariisisuuf magaalaa Gimbii deeman mudate akka taanu kanatti nutti himaa ammas turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'u. Magaalaa Naqamtee gaafa jimaataatti natti fakkaataa kan isaan turanii itti aansuudhaan immoo gaafa sanbataa gara magaalaa Gimbiitti yemmuu dhufanii turanitti magaalaa Gimbiidhaa immoo hoteela Giraandi kan jedhamudha. Yeroo kana hoteela Giraandi eessa bakka jedhamutti? Hoteela Giraandi kan jedhamu nama Cheeruu jedhamudha kan yeroo kana hoteela kana karaayee jiru. Hoteelli kun hoteela Daanyeedha nama Dambidoolloodha. Hoteela kana magaalaa Gimbii keessatti kan ijaare. Hoteela Giraandi keessatti abbootii gadaa fi yeroo akkasumas foollee tokko tokko waamuudhaan waraanni adda bilisummaa Oromoo hiikkatu yaada jedhamu qabatanii marii kana yemmuu itti geggeessuu eegalanitti
waliigahii sanarra kan turan uummati harkatti fashaleessuudhaan eenyuun hiikkachiistanii eenyuun hidhachiisuu barbaaddu yaada jedhamu kaasu. Itti dabalataanis immoo uummati Tigraay hidhannoodhaan jira. Uummati Amaaraa akka kana hidhachaa jira. Immoo uummata keenya kan eegaa jiru hiikkadhaa jettanii irra deemtanii jaarsummaa dhuftu. Jaarsummaa keessan kana guutummaa guutuutti nu hin barbaanne jechuudhaan harkatti fashaleessanii walgahii kanallee diiganii ba'aniiru. Itti dabalataan uummati magaalaa Gimbii waa'ee uummata Gumuz naannoo Biqilaaliif Kamashiirraa uummata fixaa jiru itti kaasuudhaan ofii keessanii utuu hidhannoo guutuun jirtanii uummatarraa wanta kana dhoowwuu dadhabdanii uummata kan fichisiisaa jirtan isin warra jaarsummaa kana gidduu deemtanidha jechuudhaan illee itti himanii qaanii guddaatu isaan qabatee kanaan booddee waan tokko illee utuu hin dubbatiin eessaan ba'an kan hin jedhamne gara magaalaa Najjoottidha kan isaan deemanii jechuudha. Walumaa gala kan magaalaa Gimbii dhufanis qaamota yookaan jaarsolii adda bilisummaa Oromoodha. Shanee Gumii bakka bu'anii fi kan Oppiidoo bakka bu'anii waraana bilisummaa Oromoo WBO'n akka hiikkatuuf uummata mariisisuu dhufanidha jechuudha. Eeyyee yaadii isaanii kanumadha. Amma magaalaa Najjoo jiru moo akkuma jedhame immoo xiyyaara eeggachaa jiru tarii odeeffannoo qabdaa? Odeeffannoon qabu amma gara magaalaa Qillamitti darbaniiru. Sababii isaan xiyyaara eeggachaa jiraniif kun immoo haalli guyyaa har'aa magaalaa Laqamtee keessatti raawwachaa jiru haala baay'ee sodaachisaadha. Ammaarra guyyaa har'aa magaalaa Laqamteen ture gara sa'aatii boodaa keessa kanan galee magaalaan Laqamtee guyyaa har'aa baay'ee rakkina cimaa fi hamaa keessa jirti waan taateef achirraan darbuu sodaa waan qabaniif xiyyaara eeggataa jiruun jedheen amanan. Tole egaa guddoo ulfaadhu tarii waan jettu yoo qabaatte dhumarratti jetteetu gaa kan wanti jechuu barbaadu ammallee uummata Oromoo WBO duwwaadhaa WBO'n yoomillee hiikkachuun qabu kan uummata bukkee dhaabatee diina irraa qolataa jiru isa duwwaadha waan ta'eef sabni bal'aan kun WBO faana amma gubbaadha amma goodaatti riibee waan jiruufi yaadi kun yoomillee irratti fudhatama akka hin qabnedha adaraa kana gurra uummataan nuuf ga'an isiniin jedha. Tole egaa anis yaada kee uummata Oromoon siifan gaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa horii bulle. Isinis horaa bulaanuu jiraadha. Gaaruma gaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo dhimma jaarolee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii fi Oppiidiyoodhaa bakka bu'uudhaan gara lixa Oromiyaatti imalanii ilaalchifnee kan nuti odeeffanne kana fakkaata. Kanatti aansuun ammoo kan isiniif dhiyaatu godina Orroo Guduruu magaalaa Shaambuu keessatti miseensonni Oppiidiyoo kan kanaan dura ajjeesaa turan lama tarkaanfii abbaan torbee irratti fudhateen du'aan kan adabaman ta'uusaa kan nutti hime Oromtichi magaalaa Shaambuu. Oromoonni magaalaa Shaambuus ajjeefamuu namoota kanaatti gammachuu akka qaban akka ittaanu kanatti dubbataa ammas nu faana tura. Kun sirrumadhaan gadi gaafa sabba duraa galgalaadha. Tole. Namoonni lama kaleessa awwaalaman. Namoonni kun maqaan isaanii eenyu jedhamu? Inni tokko Katamaadha. Inni tokko immoo Fiqaaduu Toleeraa jedha. Godinuma Orroo Guduruu Wallaggaadhaa haala kam keessa ganda kam keessatti tarkaanfiin kun kan irratti fudhatame? Maqaan keessadhaan Jarbaa Safarii jiru Amaariffaatiin maqaasaa waajjira barnoota godinaa bukkeedha. Tole. Naannoo sanatti inni manatti galaa jira galgala keessa naannoo isaa tokkoof daqiiqaa 20 booddeeti wantichi warra raawwate. Orri kun kanaan dura maal godhaa turan? Waan hin goone hin qabu jedhanii baay'ee namoonni roorroo qabu. Keessumaa inni guddaan sun inni Katamaa jedhamu waan hin goone hin qabu. Egaa uummanni Oromoo haarii kana qaba ture tarkaanfiin erga irratti fudhatame booda'oo miidhagina uummata Oromoo irraa argamu kan akkamiiti? Egaa namni beekumsa baay'ee itti gammaduudha waan. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraaf kan qindeeffanne kanuma agammaa ture turtiin faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa walleedhuma ittaanu kana isin afeeruudhaan ammoo aga sagantaa keenya ittaanuun wal agarrutti uumaan nama borii nu tolchinnaa walleen kunooti. Meekaayetan tuttukan agaraatiina bullukan aadaa kan goota koofarsan ati sakamtuna jeersan agaanni bosona jira.
kabata wajagira loltu mudin sinara kube kubisa jirang abinen samata kesa ajalulu kabundesa ati jamu kabuate gurguba bukibate tidamu kazorate duab gara kutate luni manatta galu deme odolu gara sabula mole bode duni sanolu garachi duru jirting imi agara magamte ega ananda egate eboni garanu chite eba ku gadi kabate eba zanu tabate sobe unu bagate dabarse gotalate emanati mardize nyaachise obajise dandim beng nagartise adoro gorratise lammi kore exize tasba unja madang ajajjabe jabar badang asena kabdi duti kenande bisa kumake lecha bari bola tu general wa ko kutu senango tanno katu goda ele mogiltu Zamale kumbulo maluku Nola male bilisu mani nufu Zamale kumbulo maluku Lave male lapto vitola nufu Lave male lapto vitola nufu Wallote nyuyungitu Zena goditu argitu Deme hida babotin General tade birru Shukutin ke kamtate Irran sala gajirat ya kanani shurshura koramina ni kabugala batana durang adan oromo binjetti idina walin soratti ri gawabole sejenya ba walin natti undu garab tirtiru kanguma abasin jiru takajiru sittimang adala walin kunguma garab gara sodate tundu kabineta te an oromo binjetti gantung gara gutatte Jaballe gara rakang ajijirate tamaka adanoro mohbin jadang atu mata wali ilaka akam dubateng kam ni isang adari na dudubisa igni jole oromo lola ela gajisa takanga azama kasang akalla mesawa kasang ado bolesa shurshura azarenya tena dura abba mana atalile keranti chawadole kantalile galata marimana gubatang atirki gubaran jirang anaga jirtu ya biro warki ada bikila kawen kanani birru buda tani mo jirang agodi chago basmiti godi tirini jirti lecha juki baren tu sena ke membitu Zamale